Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kam nagaa jirtu an nagaa isiniin jecha alhamdulillahi. Egaa har'amii gaafii na gaafatame jira. Gaafiin na gaafatame sun namoota hedduu fayyaduu danda'a jechuudha. Namoota hedduu fayyaduu danda'a. Innis maal seetanii ijoolleen keenya karee biyyarraa dhufaa jirtan waan isin beekuu qabdan isin fayyada jedheetanii yaada viidiyoon kun kareef dhufaa jirtan. Kan dhuftaniyyuu waggaa lama hin xumurin jidduu kana keessa jirtan viidiyoon kun isin fayyada jedheetanii yaada sirriitti qalbiidhaan na dhageeffadhaan isiniin jedha. Obboleettiin tiyyaa maal jetteetiniin na gaafatte seetan gaafii isii manaan jettee obboleettii kiyyaa ani ergan dhufee waggaa lamaa fi ji'oota lakkoofsiseetiniin jira. Garuu nan galaa dhumanne waraqanni kiyya jedheeni gaafannaan ganaadha baroo waraqanni kee ganaa waggaa lama qabdanaan jedhanii akkamitti fedha kiyyaan ala utuu hin barbaadin osoo an argin akkamitti na haaromsuu danda'anii jette. Bakka kanatti warri isin sirriitti beekuu qabdan jechuudha. Wanni isin sirriitti beekuu qabdan duras viidiyoo isin hojjedheetiniin ture. Maaliifii waan hin beekne tokko waan isin hin galin tokko dursaati gaafadha. Osoo rakkoon isin irra hin gahin osoo waan tokko keessa hin seenin jechuudha. Innis maal seetan ijoolleen baay'een jechuudha. Viizaan nu hojjetamuu dhabu akkamitti beeyna maaliin beeyna silaa waraqanni keenya jara harka galaa warri jettan jirtan jechuudha. Akkamitti beeyna yoo jettan akkaataa isin itti beeytan erga ati waggaa lama fixxee jechuudha. Waggaa lama erga fixxee osoo hin fixin dura gaafii sii dhiyeessa isaan si gaafatan jechuudha. Yeroo baay'ee amala isaaniiti kun eenyuyyuu gaafatan hin teettamoo hin deemtaa gaafa xumurte hin teettamoo hin deemtadhanis si gaafatan yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een keessan hin galuu jedheen waana godhitti ilaata ammatti hin galuu jedheen waana godhitti ilaata jalaan gahitiniin itti hima ammaaf garuu hin taa'a jedhaani sibiran taa'a jedhaani ka jettanii yaada qalbii keessan keessatti isii tasgabbeessuuf hin taa'uu barbaada sibira warra jettanii jirtan. Kanaan dura illee dubbadhee jira. Taa'uu barbaadanis deemuu barbaadanis jaratti jala murtanii itti himinaa waan gochuu barbaadan san. Yookaan hin deemattanis jala sarartanii itti himinaa. Maaliif osoo isin hin deemin lafa jala hojiin isin miidhan waan adda addaati isin miidhan jechuudha. Hundaa miti garuu isaan dhara godhanni jiran. Lammaffaa hin taa'a jetteenis jala murtee yoo ati itti himte jechuudha. Osoo ati hin beekin osoo hin ta'in silaa ati waan kanarraan beektu dhaqanii waraqata si haaromsiisuu danda'an. Sii galee gaafa kana immoo dooti walii galtee jira. Yeroo waraqata kee haaromsitu walii galtee jira. Walii galtee jira waan sirreeffattu jira. Ati waan kanarra waan beektu hin qabdu. Waraqanni keetu yeroo kam akka si haaromu hin beektu. Akkamitti akka haaromu hin beektu. Kana sirriitti na dhageeffadhaa isinii hima. Viizaa isin hojjechuuf kophaa isaanii wanni isaan hojjetanii jiru. Isin duuba wanni isaan hojjetanii jiru. Isinii galee akka seera biyya keessa jiruutitti akka seera biyya Dubaay kanatti jechuudha. Isin duuba hin hojjetamu. Isin wajjin ka hojjetamu. Si ilaallata. Akkamitti yoo jette gaafa isiin osoo isin dhukkubin osoo ati waa tokko hin ta'in osoo ati nagaan deemtu siin deemtee sittu haayimuu baattu makiinaan siin deemtee sila paaspoortiin keetis si harka garaa waraqanni keetis si harka ayidiin keetis si harka siin deemtee ati si qofa bakka uffata kee uffattee hojii deemu qofa siin deemti mana yaalaa si geessiti. Si galee sirriin dhageeffadhu mana yaalaa si geessiti. Mana yaalaa hin dhayitaa dhiiga kennitaa raajii kaataa istiidiyoo deemtee footoo kaataa viizaa si hojjechuuf jechuudha. Si galee viizaa waggaa lamaa si hojjechuuf yoo ati kana gooteedha jechuudha. Akka si hojjechuu isin dandeettu. Kana odoon godhin gonkumaa si hojjechuu hin dandeettu isin jechuudha. Si galee ati gaafa kana goote fedha qabda fedha keetiin jechuudha. Gaafa kana gootanii beeytan kana godhuu keessan yoo beeytan viizaa waggaa lamaa isin hojjetamuu keessan beeka gaafa sanarra.
isinii galee. Yoo yaada hin qabaanne yoo fedha dabalachuu hin qabaanne yookaan bakka biraa jijjiirachuu barbaadda. Gaafa isiin bakka kana si geessite, mana yaalaa kana si geessite. Ani hin barbaadu, ani waraqata haaromsachuu hin barbaadu si biratti. Takka yoo galuu barbaadda galuu barbaada. Biqqa. Yoo jijjiirachuu barbaadde sana jijjiirachuu barbaada. Jettee akkasiin hojjanne gochuu dandeessaa jechuudha. Wanni isin beektaniin kana. Odoo isin kanan godhi waraqaan isin duuba isin hojjetamuu hin danda'u buleeyyan kiyya. Kanaaf akkasitti beektanii jechuudha. Ati kana gaafa gooteetiin jette wanni gaafa biraa isin si barbaadduuf hin jiru. Bakka xumurte jechuudha gaafa kana goote sii galee. Kanaaf kana odoon godhin dura waan sirrii yoo taa'uyyuu barbaadda wanni sirreeffachuu barbaadda yoo jiraate mana san keessatti waraqata keessan hin haaromsin. Takka damooza keessan yoo seeraan isin hin kennin takka damooza keessan yoo isinirraa murte. Isinii galee gaafa fiisaa waggaa 2 haaromsitu mana san keessa haaromsite sii dabalchiisa seerri. Damooza sii dabalchiisa dirhama 200. Yookaan odoo isa sanuyyuu walii galtee isii waliin galin isa sanuyyuu sii dabaltiif sii dabaltu osoo isa sanuyyuu waliif hin galin ati dhayxeetuma waan kana yoo goote si didus mirga qabdi. Sii galee garuu gaafa kanan godhin baqqaan hin barbaadu eeganaan daballee ani farramuu barbaadu jechuun dandeetta. Farramte jechuudha gaafa kana hunda goote ati. Sii galee kanaaf obboleeyyiin kiyya akkasitti beektan jechuudha. Warri waan kanarra hin beekne waliif sheer godhaa irraa baradhaan isiniin jedha. Ijoolleen hedduun jechuudha amma fakkeenyaaf callisaniitumaan isaan harka jira silaa waraqanni gaafa dhumu hin beekan isaan gaafa dhumate immoo waraqanni kun kalakkaa'u isaan irratti waan ta'eef adabbii isaan irratti lakkaa waan ta'eef isaan adabbii kana kafaluu diddaaf dafanii odoo hin dhumatin haaromsan. Tokko namni nagaa namoonni nagaa si gaafatan yoo biyya galuu barbaaddes akka daftee biyya galtu osoo waraqanni sun dhumate isaan irratti lakkaa'in yoo isaan biras taa'uu barbaadde fedha keetiin isaanii walii galtee akka teettu sitti himanii si amansiisanii si hojii dubbatan jechuudha siin mari'atan jechuudha. Tokko garuu kanan goonis hin jiran. Warroota kana isin osoo isin mari'achiisin waan kana godhaniif immoo barumsa isinii ta'a jechuudha. Sirriitti beekuu qabdanii. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen keenya osoo marii isaa wajjin godhan callisaniitumaan dhaqanii waraqata kan mallatteessanii callisaniitumaan waan kana godhanii achi booda immoo dalagaan irraa qannasii dalagaan ulfaatee damooza naa dabalii kanaan wal jeequ jechuudha. Gaafa san si didus mirga qabdi isheen. Ka walii galleen kana jettee sii galee. Kanaaf lafa jalas si bira taa'a jettanii sarartanii itti hin himina. Isaan yeroo baay'ee yeroo si wajjin dubbatan bakka hojii hojjettu si bira dhufanii bakka meeshaa dhiituttaa ta'uu bakka algaa aftuttaa ta'uu si bira dhufaat si gaafatan hin teettamoo hin deemtadhanii bakka jaalalumaan amalumaan si gaafatan. Gaafa sanatis yookaan taa'uu barbaadawate jetteen isaan yeroo baay'ee yoo waa dubbatan ragaa wajjin dubbatan. Bilbila isaaniif ispiikar gochaa deeman jechuudha. Isin waraabaa deeman jechuudha sagalee keessan. Gaafa sana immoo sirriitti of eeggadha hin beekamu kaayaa baqqaasin. Yookaan hin taa'a jetteeyyuu taa'uyyuu barbaaddee adeemsa keessa yookaan wanti haalli sitti ulfaataa dhufe yaada kee kaafachuu dandeetta waan ta'eef dursitee waadaan seeni jechuu barbaadee obboleeyyan kee dursitanii waadaan seeninaa hin beekamu taa'us barbaada galus barbaada inshaallah bakka kana ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf jala murtanii itti hin himinaan isin jedha obboleeyyan kiyya yoo taa'us barbaaddan yoo deemus barbaaddan deemuu barbaadoo jettanii odoo isin hin deemin yookaan yaanji akkanaatti si hafee nu biraa deemuu iddii medhanii fooqii jalaaf gubbaa irrafti si dhorgan jechuudha. Si ari'aa gassi ari'aa garuu yoo deemuu jalaan geettee deemuu fida. Yoo taa'uu eddes jalaan geettee waan sirraa'u qabu sirreeffattee hin taa'a mariidhaan wal mari'attee jechuudha. Kanaaf lafuma jala odoo waan sirreeffatiin odoo rakkachaa jirtu odoo miidhamaa jirtu jedhiniin isii gammachiisuuf jecha kanan isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii isiniif gala jedheetiin yaada. Kana fakkaataa warri hin beekne irraa barattanii irraa wal barsiisan isiniin jedha dhugaadha